አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውዶቼ ቀሽቶቼ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ አልሐምዱሊላህ አሸማር ከቦኔ ከምድርተኔ ወርዶፍቶኒ ከንኮ ወያ ኬሰኒ ነጉመ ኬሰኒ ኒጀጀባተኒ ሚ አን አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ነጋ ከያስኒ እንጀራ አፍያና ከምስምብራ አነብራ ወንድ ሳዩ በሬዱ ለስኒ እንጀራ ገለኒ ረቢ ነጋው አልሐምዱሊላህ እና ቪዲዮ ኪያ ሰብስክራይብ ናፍቆዳ ላይክ ኮሜንቲ ሼር ለናፍቆዳ ስንንጀዳ ስንንጃለዳ ስንን ከበጀ ባየ ስንንጀዳ ወርደፍሎኒ ከንቆ ወሬና ወርደፋ ጅርተን እና ወለ ጀጀቤ ሱኒ ስንንጀዳ ቪዲዮ ኪያ ዳወተኒ ሂስና ስንንጀዳ ዋና ደቢ ወየቱ ጅራ ገሩ በቃ ድሮቢ ኦርማቲ እንስማይኒ ወጀተኒ ገረብያ ከነሌ ገሩ ኒያዳ ያው ባቲ ሙራሳ ቦዳው kan baati sadii baati lama waan akkasii keessa jechuudha gara biyyaanni deemuu yaada garuu baqa wanna guddaa wayinni tulfaati jira baqa firaatu jira ollaatu jira baqa jiraami nama baay'eetu iyyuu narraa waa barbaada jechuudha ana akkaki anarraa jechuudha እና baqa yeroo itti yaadee nama fakkeenyaaf uffata baqa injira biti uffata bibbitee jira uffanni kun baay'eetu jira yani hin jira garuu biyyatti immoo jechuudha qaraxani beetumti qaraxa baay'ee kaffalama yoo uffanni wal fakkiin afurii olii itti qaraxamamna min jedhanii haasa'anii warroonni biyya galanii kaargoo ergatan jechuudha በርግጥ ሜሻ ማሽኒ ምናምን ይከናል እንቀበዋኒ ያው ፎቶ መካና ሳልባሽ ፎቶ መካና ጅጅራ ኢሴ ገለጀቹቲ ነማራራ ፉዴ ገለጀቹቲ ብሪ ጉዳ ኢሰኢቲን ብኑ ማለጀቹላ ኢሳ 6 ኪሎ ዳን አካባቢያን ጅሩቲ ኪሎ ቶኮ ሳንቲም ዲበጃሃ ዮካኒሞ ኑስ ዲናር ከንጀዳሙ nus dinari irratti dabalata way qabanatti fakkaata duraan nusi ture warri biyya Kuwait jirtanii beektani yeroo birrii isa asii ittiin binnee fi deebisnee kiiloodhaan mazzannee erginu baay'ee jechuudha biyyattillee haga mana ga'utti jechuudha finfinneedha kaasnee haga ani mucaa jimmaate finfinneedha kaasee haga mana ol seenutti jechuudha እና birrii guddaa na gaafata garuu wanni birri guddaa sun wanni inni na gaafatu birri guddaa na gaafata garuu jechuudha uffata kana tun keessaa baatee tokko isin agarsiisee immoo jechuudha odoo biyya galee faashiniin isaa waa tokko faashiniin isaa darbeera namaaf kennitanii illee jechuudha namni illee waan isin galateeffatu miti baqa waa tokko qaaniin qabu hin beektanii warri biyya alaa jirtanoo uffanni keenya asii binnee yoo gallee garuu yoo biyya gallee anumti jechuudha yeroo biyya galuu deebi'ee Itoophiyaa galee Itoophiyaa rafata fadhee jira baay'ee jechuudha maaliif hojjetan uffanni nuti asii fuunee galuu baqa cirraash saalbaajii fakkaata saalbaajiidha warra achi jirantu uffata sirriitti uffatanii faashinii adda addaa manti asitti waan waggaa 2-3 walitti qabaa jira jechuudha bibbinni maaliif faashiniin isaa darbeera amma beektu garuu yeroo nuti amma kana faashinii yeroo sanatti faashinii binni lafa keenya yeroo biyyatti galumu faashiniin isaa qabbana hejira jijjiirame jira baqa kanatti birrii baasanii achitti yeroo kaffaltii isaa isattiin binne isaa asii kiiloo isaa asii kaargoo namni dhaqee namaa fuudhullee akkuma sana wacii baay'ee isaa qaba baqqashe na baqa ta'ee yaada wanni gaariin keessa hin jiru garuu birrii baay'ee itti baasee ammas illee baay'ee itti baasuuf hin deemaa jira kanarra utuu dhugaa dubbachuuf warri uffata tokkollee odoo hin bitin haga yoona jiraatan jechuudha akka kiyyatti uuma tokkollee hin bitin dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha birrii keessa qabatanii galtanii Addis Finfinneedha yookaan naannoo keessan jiraame suuqiin butikiin adda addaa jira naannoo sana jechuudha waan namaaf kennitan waan maatiidhaaf kennitan bitattanii namaaf yeroo wayya malee jechuudha asitti ittiin bittanii itti kaffaltanii haga mana keessan ga'utti birrii itti baastanii baay'ee kisaara guddaadha isiniin jedha ani garuu waan gochuu danda'u hin qabu garuu uffanni sun immoo utuu gadi bahee yookaan namaa kennu yookaan gurgurtaadhaaf ta'e jechuudha isaan ittiin baase ruubii sanaaf hin baasu na baqa ninja baqa waan na cinqee jira jechuudha እንዴት እንደሚያደርገው አላውቅም እና baqa kanaafuu jechuudha warri hin binne
warri uffata tokkollee hin bitanne warri meeshaalee hin bitanne dhugaa dubbachuuf wallaahi laazim jechuudha. Biyya keenya meeshaan biyya ala jiru martinuu Itoophiyaa seenii jira. Waanuma asii qodaa tokkollee binnu miti isiniin jedha. Na yaw garuu ani qodaallee hin binne bargata qodaa tuun bite baay'ina rakkisayyuu. Na fotoma kana waan ta'e malee uffachuun akkuma isiniin jedhe waan qaanii qabu miti uffatanii deemuudhaafis waan namatti machaa'u miti. Innaa kanaafuyyuu hin bitinaa isiniin jedha warri hin binne warri bitan immoo akkuma kootii waliin rakkadhaa isiniin jedha. Kaargoo waan tokko faayidaa hin qabu waan akka televezyiinii kana yoo bitan illee qaraxa isaa baay'eedha. Waan akka maashinii minaamanii kana yoo bitan qaraxa baay'ee kaffalanii jechuudha. Nama kaffalchisan jechuudha bakka intanaatti. Bakka kaargootti innaa kanaafuyyuu obboleewwan koo dhugaa dubbachuuf hin bitinaa isiniin jedha. Ati bittee nuyi hin bitiin jettaa hin jedhina hin bitinaa antuun hin beekin walitti sarakkabeera garuu amma odoo namni narraa bitee inni gurgura dhugaa rabbi shaanxaa lama harkisadhee galuu naa wayyaa naa biriitti baasu baay'ee guddaadha waan ta'eef naatu galee immoo nama gammachiisees immoo gaarii ture garuu waan nama gammachiisus miti uffanni biyya alaa hin beektanii surree baay'ataa qamisii intinaa kana baay'ataa jechuudha sheemizii dhedheeraa kana baay'ataa naa waan biyyatti uffachuudhaaf nama tamacha'u miti isiniin jechuu barbaadetanii naa meeduu ayinaaf godhaa akka ani immoo kaffaltii tokko malee kaargoon illee yeroo garfadhutti naaf ba'u isiniin jedha. Naa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa viidiyoo kiyya naaf daawwadhaa. Komentii naaf kennaa laayikii illee sheerii naaf godhaa isiniin jaalladha hunda keessan yoo baay'ee chaaw ramadaan gaarii isiniif haa ta'u.